Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tanda waktu televisi Hamilton oduu yeroo kanaaf qindeeffannee isiniif dhiyeessaa oduu waliin ani Yusuf Warqisaati. Jalqaba irratti matoota oduu. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa xiyyaarota fe'umsaa Boeing 777 dhaabbata Aircap irraa kireeffate. Naannoo Hararitti buufataalee boba'aa seeraan alaa gurguran irratti tarkaanfiin fudhatame. United States ebilarraa kaasuun lammiilee Itoophiyaa viizaa Ameerikaa gaafataniif hojmaata doolaara 15,000 qabsiisuu gaafatu hojiirra oolchuuf akka jirtu beeksifte. Rakkoon baha giddu galeessaa kan isa yaaddeesse ta'uu gamtaan Awurooppaa beeksise. Ministeerri haajaa alaa Keeniyaa sobaan butame jedhee to'annoo jala oole. Humni finciltoota Suudaan RSF kumruukiin to'achuu beeksise. Ameerikaan waraana baha giddu galeessaa dhaabuuf yaada dhiyeessitus Iraan mariin hin jiru jechuun waraanni itti fufe. Kunneen matoota oduu keenya irraati. Oduuleen keenya kanneeniif kanneen biroo kan qaban isiniif dhiyaanne yoo ta'u hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Gara oduuttaa nutti hin ce'a. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa xiyyaarota fe'umsaa Boeing 777-300 ERSF dhaabbata Aircap irraa kireeffate. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa Afrikaa keessatti yeroo jalqabaatiif gosa xiyyaaraa fe'umsaa Boeing 777-300 ERSF fayyadamuuf dhaabbata Aircap waliin waliigaltee kiraa xiyyaaraa bitootessa 24 bara 2026 mallatteessuusaa beeksiseera. Xiyyaarri fe'umsaa Boeing 777-300 ERSF seenaa gabaa Afrikaa keessatti yeroo jalqabaatiif hojii irra kan oolan ta'uu ibsameera. Hojii raawwachiisaa olaanaan garee sarara daandii xiyyaara Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo barbaachisummaa tumsa kanaa fi gahee xiyyaarota haaraa kanaa ibsaniiru. Obbo Masfiin xiyyaaronni kun humnaa fi ga'umsa tajaajila fe'umsa dhaabbatichaa haala olaanaan kan dabalu. Kiraan xiyyaarota fe'umsaa kun fedhii kaargoo qilleensaa dabalaa dhufee guutuuf akkasumas hojii ammayyaa fi itti fufinsa qabu diriirsuuf karoora bal'aa dhaabbatichaa waliin kan wal simu ta'uu ibsaniiru. Xiyyaaronni Boeing 777-300 ERSF yeroo xiqqaatti xiyyaarota fe'umsaa fageenya dheeraa motora lama qaban biroo waliin yoo madaalaman dandeettii fe'umsaa dabalataa 125 qabu. Kunis sararoota fe'umsaa fedhii guddaan irratti baasii hir'isuun bu'a qabeessa akka ta'an ibsameera. Hojii raawwachiisaa olaanaan Aircap Eenjus Keelii faayidaa tarsiima waliigaltee kanaa ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti xiyyaaronni kunneen hojii fe'umsa sarara daandii xiyyaara Itoophiyaa caalaatti cimsuuf akkasumas akka geejjiba fe'umsaa addunyaa keessatti dursaa ta'etti iddoo ishee jabeessuuf ni gargaara. Xiyyaaronni kunneen bara faranjoota 2028 keessa ji'a lammaffaa waggaa keessatti kurmaana lammaffaatti dabarfamanii kennamuun isaanii ni eegama. Naannoo Hararitti buufataalee boba'aa seeraan alaa gurguran irratti tarkaanfiin fudhatame. Naannoo Hararitti buufataalee boba'aa seeraan ala gurguraa turan irratti tarkaanfiin fudhatamuun ibsame. Naannichatti buufataalee boba'aa lama taarifa boba'aa mootummaan murteessee olii fi janjala bittaa fi gurgurtaan ala gurguraa turan irratti tarkaanfiin fudhatamuu eejensii misooma daldala naannichaa beeksiseera. Buufataaleen kunneen gocha isaanii irraa akka of qusataniif irra deddeebiin akeekkachiifni kennamaafii turuu fi gocha isaanii irraa deebi'uu akka hin dandeenye hoogganaan eejensichaa obbo Shariif Muummeen ibsaniiru. Ejeensichi buufataaleen boba'aa kunneen baatiiwwan jaaf oomisha boba'aa akka hin gurgurre dhorkamu heeraniiru. Naannichatti hordoffii fi to'annoon bittaa fi gurgurtaa boba'aa irratti taasifamu cimee kan itti fufu ta'uu ibsaniiru jechuun kan gabaase kominikeeshinii naannichaati. United States ebilarraa kaasuun lammiilee Itoophiyaa viizaa Ameerikaa gaafataniif hojmaata doolaara 15,000 qabsiisuu gaafatu hojiirra oolchuuf akka jirtu beeksiste. Ebila 2 bara 2026 irraa eegalee lammiilee Itoophiyaa viizaa dabalataa fi tuuristii Ameerikaa argachuuf iyyatan akkaataa sagantaa qorannoo haaraa jalatti mallaqa boondii hanga doolaara Ameerikaa 15,000 qabsiisuun dirqama akka ta'e imbaayisiin United States Finfinneetti argamu ibseera. Ebila 2 bara
2026 irraa eegalee lammiileen Itoophiyaa viizaa dabalataa fi tuuristii Ameerikaa argachuuf iyyatan akkaataa sagantaa qorannoo haaraa jalatti maallaqa boondii hanga doolaaraa 15,000 qabsiisuun dirqama akka ta'e imbaasiin Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee jiru gabaaseera. Imbaasichi iyyattoonni viizaa B1 B2 argachuuf ulaagaa guutan viizaa isaanii osoo hin argatiin dura maallaqa hanga doolaara 15,000 qabsiisuun isaan irraa eegamaa jechuun kaffaltiin kun akka wabii seera viizaa kabachiisuutti tajaajilas jedheera. Akka odeeffannoon bitootessa 23 bara 2026 waaree booda qoodame ibsutti yoo imaltoonni haalawwan viizaa isaanii hunda eeganii yeroo eeyyamame keessatti Ameerikaa keessaa bahan maallaqni isaan qabsiisan kun kan deebi'u ta'a. Odeeffannichi dabalataan akka ifoomsetti dirqamni kun viizaawwan haaraa imaammanni kun hojiirra ooluu booda kennaman qofa irratti hojiirra oola jechuudhaan namoonni viizaa B1 B2 seera qabeessa eebila 2 dura kennameef qabaniif diigamni kaffaltii kanaa hin ilaallatus jedheera. Rakkoon baha giddu galeessaa akka isa yaaddesse gamtaan Awurooppaa beeksise. Pirezidaantiin Komishinii Awurooppaa Ursula von der Leyen waraana Iraan xumuruuf mariin akka taasifamu gaafatan. Waraanni amma deemaa jiru kun kan ishee yaaddesse ta'u von der Leyen dubbataniiru. Nageenyi marii irratti hundaa'ee dhufuu akka qabu cimsanii kan dubbatan hoogganaan biyyaa kun dhimmi Strait of Hormuz furmaata argachuu akka qabus akeekkachisaniiru. Akkasumas biyyoonni Awurooppaa ergama Hormuz eeguuf yeroo waraanni xumuramu irratti hirmaachuu fi gargaaruuf qophii ta'uu isaanii agarsiifteetti. Kaambeeraa keessatti muummicha ministeera Awustiraaliyaa Antoonii Albeanii waliin dubbii taasisanii kan dubbatan hoogganaan kun uummata keenyaa fi daballii gatii boba'aa kanaanis qoramaa jirra jedhan von der Leyen. Daandiin sararaa odoola Hormuz michoota Awurooppaa addunyaa maraaf karaa dhiyeessii anniisaa ijoo ta'uu fi sochiiwwan hedduu keessatti gaheen qabu xiqqaa akka hin taane cimsanii dubbataniiru. Ministeerri Haajaa Alaa Keeniyaa sobaan buutamee jedhe to'annoo jala oole. Ministeerri Haajaa Alaa duraanii Keeniyaa Raafaa'el Tuujuu achi buuteensaa dhabamee akkasumas buutamee ta'uu mala erga jedhamee guyyaa tokko booda to'annoo jala oole. Hoogganaan qorannoo yakkaa Muhammad Amiin Tuujuun yeroo barbaadamaa turetti manuma isaa ture. Diraamaa itti yaadamee raawwatame malee buuttaa dhugaa hin turres jedhe. To'annoo jala ooluu isaan dura Tuujuun miidiyaa Citizen TV jedhamuun konkolaataa hin beekamneen hordofamuun booda akka dhookate hime. Ministeerri duraanii kun liqaa baankii waan hin deebisneef manaa fi qabeenyi isaa caalbaasiif dhiyaachuuf waan jiruuf falmii mana murtii irra jiras jedhameera. Humni finciltoota Sudaan RSF Kumruuk magaalaa daangaa Itoophiyaatti hiiktee jirtu taachuu ibse. Humni finciltoota Sudaan Rapid Support Forces Sudaan RSF magaalaa Tarsiimoo Kumruuk naannoo Biluu Naayil keessatti argamtu kan gama naannoo Beenishaangul Gumuziin ollaa taate lola cimaa humna mootummaa Sudaan waliin geggeesseen booda to'achuu ibseera. Tajaajilli oduu Chaayinaa Yiinuwaan akka ibsetti humnoonni isaa sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa lola cimaa jedhee ibse booda Kumruukii fi naannoo ishee to'achuu gabaaseera. Gareen kun loltoonni mootummaa 400 ol ajjeefamuu fi hedduun booji'amuu akkasumas konkolaattotaa fi taankii hedduu harkatti galchuu isaa ibseera. Haa ta'u malee humni waraanaa Sudaan SAF hanga ammaatti yaada ifa ta'e hin kennine. Magaalaan Kumruuk daangaa Itoophiyaa irratti kan argamtu kooridarii Tarsiimoo naannoo Biluu Naayilii fi Seenaar walitti hidhu akkasumas bu'uuraalee misoomaa murteessoo kanneen akka hidha Alrooseyres waliin wal qabatuuf iddoo murteessaa ta'uun beekamti. Tajaajilli oduu Chaayinaa Yiinuwaan akka gabaasetti to'annoon magaalattii jijjiiramoota humna waraanaa naannichaa irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a. Akkasumas sochii daangaa qaxxaamuraa irratti rakkoo uumuu danda'a jechuunis ibsee jira. Ameerikaan waraana bahaa giddu galeessaa dhaabuuf yaada dhiyeessitus Iraan mariin hin jiru jette. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Ameerikaa Israa'eliif Iraan dhaabuuf yaada ka'umsaa qabxii 15 of keessaa qabu dhiyeessanis Iraan adeemsi marii eegalame akka hin jirre beeksiftee jirti. Iraan waliin mari'achuuf tattaaffiin godhamaa akka jiruu fi yaadni ka'umsaa waraanicha dhaabuuf Ameerikaa irraa dhiyaatee gama Paakistaaniin gara Iraanitti ergamuun gabaafameera. Paakistaan akka jaarsummaatti dhiyaachaa jiraachuu kan ibsame yoo ta'u
Anggawoonni olaanoon Ameerikaa maricha irratti hirmaachaa jirus jedhameera. Qabxiiwwan yaada ka'umsa waraanicha dhaabuuf dhiyaatan 15 keessaas qoqqobbiiwwan Iraan irra kaa'aman kaasu Ameerikaan Iraanitti maddisiisaa annisaa elektirikiif kan oolu sagantaa niwukilaraa siviilii deeggaru Iraan niwukilara qabdu misoomsuu akka dhaabdu biyyattii keessa bu'uuraaleen misoomaa yuuraaniyemii misoomsan akka hin ijaaramne gochuu dhaabbileen niwukilaraa Naataaniz Isfahaanii fi Roordi akka diigaman gochuu Iraan kuufama yuuraaniyemii ishee eejensii enerjii atoomaa idil addunyaaf akka dabarsitee kennitu gochuu sirna hordoffii IAEA akka fudhattuu fi to'annoo bilisummaan gara bu'uuraalee misoomaa niwukilaraa akka seenanii fi akka eeyyamtu gochuu deeggarsa maallaqaa fi loltummaa Iraan gareewwan hidhattootaaf taasiftu dhaabsisu sagantaan misooma misaayilaa Iraan sadarkaa olaanaan akka daanga'uu fi misaayila ishee ittisa qofaaf akka fayyadamtu taasisu ulaan Harmuz banamee akka turu gochuuf dhimmoota biroo kan hammate ta'uu New York Post gabaaseera. Haa ta'u malee Iraan dhimmichaan walqabatee mariin Ameerikaa waliin eegalame akka hin jirre ibsiteetti. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp Iraan waamicha dhaabuuf waliigaltee irra gahuuf qophii ta'uu ishee ibsuu hordofe mootummaan Iraan Ameerikaan mari'achaa kan jirtu matuma ishee waliin jechuun Aljeeziraan gabaaseera. Giddugaleessa bahaatti waraanni Ameerikaa Israa'elii fi Iraan gidduutti geggeeffamaa jiru cimee kan itti fufe yoo ta'u waraanichi dhiyeessii boba'aa gufachiisuun dinagdee biyyoota addunyaa irratti dhiibbaa uumaa jira. Kun akkuma jirutti ta'e Israa'elii fi Ameerikaan bu'uuraalee misooma annisaa Iraan irratti haleellaa kan raawwatan yoo ta'u Teheraanis tarkaanfii deebii fudhachuu eegaltee jirti. Odeeffannoowwan biyyoonni kunneen tamsaasan kan wal faalleessu ta'uu fi haleellaawwan haaraan eegalamuu hordofee gatiin boba'aa irra deebiin daballii agarsiiseera. Haaluma kanaan gatiin boba'aa dhibbeentaa 10 hir'isee ture. Boba'aan hin calalamne baarmeelii tokko doolaara 100 qaqqabuu BBC'n gabaaseera. Iraan hulaa Harmuz banuuf fedhii agarsiisuu dhabuun Ameerikaa fi Israa'el bu'uuraalee misoomaa anniisaa Iraan irratti haleellaa haaraa eegaluun rakkinicha caalmaatti hammeessuu akka danda'u xiinxalamaa jira. Waraanni guyyoota 25 ol lakkoofsise kun dhiyeessii boba'aa irratti dhiibbaa uumuu hordofee biyyoonni dhibbicha dandamachuuf tarkaanfilee adda addaa fudhachaa jiru. Biyyoonni hedduun madda anniisaa haaromsuu irratti caalmaatti akka xiyyeeffatan carraa uumeera. Waraana kanaan hanga oduun kun qindaa'etti lubbuun lammiilee 2660 wareegamuun namoonni 28,280 ol ammoo madaa'uun gabaafameera. Waraanni bahaa giddu galeessaa Israa'el Ameerikaa fi Iraan gidduutti eegalame guyyoota 25 ol lakkoofsiseera. Waraanichi miidhaa lubbuu qaamaa fi dinagdee olaanaa qaqqabsiisaa kan jiru yoo ta'u isaan keessaa lubbuun lammiilee Iraan 1,500 yoo galaafatamu 18,551 madeesseera. Akkasumas lammiileen Liibaanos 1,039 yoo du'an 2,876 miidhamaniiru. Lammiileen Iraaq 61 ajjeefamuun hedduun madaa'aniiru. Lammiileen Israa'el 18 ajjeefamuun 4,829 madaa'aniiru. Loltoonni Ameerikaa 13 ajjeefamuun 200 ammoo madaa'aniiru. Lammiileen Sooriyaa 4 kan Paalistaan 4 Kuweet 6 Bahireen 2 Saawud Arabiyaa 2 Imireetota Arabaa Gamtoomanii 8 Oomaan 3 waraana kanaan yoo ajjeefaman Kaataarii fi Joordaan dabalatee biyyoota kanneen keessatti lammiileen 240 miidhamuu Aljeeziraan gabaaseera. Lammiileen Liibaanos miiliyoonii 1 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Biyyoota kanneen gidduutti odeeffannoowwan wal faalleessanii fi burjaajii uuman bal'inaan tamsa'aa jiraachuu CNN fi Anaadoluun gabaasaniiru. Waraanni kun miidhaa dinagdee olaanaa qaqqabsiisaa kan jiru yoo ta'u sababa waraana kanaatiin qofa Masrii yookiin Ijipti qofti daldala hulaa Harmuz irraa galii doolaara biiliyoona 10 dhabuu pirezidaantiin Ijipti Abdul Fattah al-Siisiin beeksisaniiru. Hanqinni dhiyeessii boba'aa mudate addunyaa raasaa jira. Iraan daandii odola Harmuz irra doonii dabarsuuf qaraxa doolaara miiliyoona 2 fudhataa jiraachuu maddeen kan ibsan yoo ta'u Iraan ibsa baasteen daandii odola Harmuz Ameerikaa fi michoota ishee lolaa jiraniin ala biyyoota kaaniif banaadha jechuun ibsitee jirti. Gabaasni kan BBC'ti. Daawwattoota televezyiinii Haamiltan oduun guyyaa kanaaf qindeeffanne kan hangammaa hordoftan ture. Oduu birootiin hanga walitti deebinuutti nagaan nu turaa isiniin jenna. Odicha qindeessuun kan isiniif dhiyeesse aan Yuusuf Warqiisaati.